Inumaan tiksee malekuulato ashufee baddaa loon hin gaabbisu. Inumaan rafee maleyaa lammii tokkummaa dhabuu namarraa abbisu. Allayyaan allayyumaa maaltu allayyaa nuru fajadai alagana laguma maltu alaga dan firajadai Oborta ormina ma batu yo abano fi batate malay rorro ormarra dufte rorro dinarra dufte maltu namado Oh abado wata male malo Biya orma adakun naman ibu galun naman ibay Biya ofi yagaddi sa garbu adun naman argu jaran Chamsa dufta mo birra ayasa wilenko saya nobori Chamsa sinufnu birra Chamsa sinufnu birra kinufnu kalo nutti bitani furdanna nalbe dannu fixani malo Akkam jirtu daawwattoota oduu nagaan keenya bakka jirtanitti sinaa ga'uucha har'a gaanii akka biraatti asitti dhiyaannee jirra. Obboleessa keenya Hacaaluu Hundeessaa waa'ee ajjeechaa isaa irratti haasaa gochuu barbaannee nuyis Oromoo keessatti obboleessa keenya Oromoo keessaa beekaa keenya nama saba isaa jaallatu nama nuyi baay'ee jaallannu of biraa dhabnee nama dhukkubsatee du'eetuun ta'e nama ajjeechaan irratti ga'ee waa'ee isaa gaddinee wal wajjin mari'achuu dhufnee Leensaa nu wajjin jira Leensaa Shawuu isee wajjin gaaffiif deebii goonaa interview gootanii turte waa'ee isaa irrattis baay'ee haasofnaa akka beektan egaa Hacaaluun akkuma keenyaa ijoollee qabaa maatii qabaa waan baay'ee garaa nama raasuudha. Inni saba keenyaaf iddoo guddaa qabaa waa'ee isaa irratti haasa'uu dhufne. Meegaa gara gaaffii deebii ituu hin ta'ini hundumti keenya fiilingii keenya waa'ee isaa irratti haasofnaa waa'ee isaa waan gaarii saba keenyaaf kan godhaa ture waa'ee isaa irratti haasofnaa. Meegaa aanne mee maaltu sitti dhaga'ame an karaa kootiin baay'ee natti dhaga'ame ituu sibira ufin dura isinittiin dabarsini baay'een gaddee akka nama tokkootti Hacaaluu namni gaafa biyya isaatiif duulu waan meeqaan duula inni garuu afaan isaatiin onnee namaa kan kaasu waan baay'ee sirba kan biyyaaf ta'u kan nama jajjabeessu kan booddeetti nama hin deebisne waan baay'ee keessa sabi keenya gaafa darbu saba keenya dura bu'ee isinii jiraatuun jedhee ituu qawwee tokko hin fudhatin sagalee isaa duwwaatiin saba keenya nama jajjabeessaa ture nama nuyi baay'ee jaallannu ija keenya duraa dhabnee ani karaa kootiin baay'een gaddaa maatii isaatiif jajjabiin haa ta'uun jedha. Mee isinis mee aannee irraan ka'a. Aannee akka obboleessaatti akka Oromoo tokkootti akka nama biyya tokkootti maaltu sitti dhaga'ama ajjeechaa Hacaaluu? Galatoomii laloo akka taasaantu nama dhiba. Gaafa sagantaa keenya yeroo darbe irratti waan akkasiitiin walitti deebinee dhufna jennee yaanne. Hacaaluun akkuma ati jetti
Hacaaluun uummata Oromoo hundaaf obboleessa goota isaati. Sirbitoota baay'ee beekna miti. Hundumaa waan ittiin yaadannu qabna. Kan isaa garuu adda. Mucaa Yaangii garuu umrii isaa gabaabaa kana keessatti qabsoo Oromoo keessatti bara eenyuyyuu abdii kutatee nama abdii ta'e. Nama kamiin sin jedha gootummaa isa jechaan ibsuu hin dandeenye tokko. Walleen isaa immoo wallee seenaa keessatti yeroo hunda hundi keenya yaadannu nu qofa osoo hin ta'in ijoollee keenyatti darbu. Hacaaluun kana jettee jecha tokkoon ani namni ibsuu danda'an natti hin fakkaatu. Kun immoo carraa qabaannee illee qaamaan illee beeknaan carraa argannee akkuma ati jettee Hacaaluun abbaa ijoolleeti. Abbaa ijoollee durba sadiiti. Isheen sadaffaa ji'a tokko kan baay'ee nama gaddisiisu. Itti siqeelleen dhunganne waa'ee sababa koronaatiin waan deddeemee barsiisaa turee fi kophaa rafaa tureedhaan ijoollee isaan tuqa. Torban darban immoo akka yaadattan interviyuu ta'e. Interviyuu sanallee dhaggeeffannee osoo hin fixiin inni kaan asiin osoo hiikkatu inni kaan asiin osoo hiikkatu gidduu kanatti mucaa guddataa jiru bor jiraadheen ijoollee koo guddifadha jedhee ammuma isa jalqabu jechuudha. Hacaaluun sabaaf jiraate, Hacaaluun uummataaf jiraate, takka ofiif jiraatee hin beeku. Bara dukkana sana keessa, bara eenyuyyuu bahee dubbachuu hin dandeenye keessa waan Hacaaluutti yaadannu baay'ee qabna. I think I'm like maal jedha faranjii naamin ta'edha. Baay'ee nama rakkisa. Kansaa ammayyuu amanaan jiruus nin jechuun barbaadame gara keessanitti hin deebisaa gaafa Hacaaluun du'e jedhamume eessa fa'aa turtan? As immoo oobiyu kana namni har'a nama 5 as jirra. Caaliin illee as jira. Caaliin yeroo baay'ee nu dudduba taa'eetu kan viidiyoo keenya waraabee edit godhee isiniif dhiyeessuudha. Har'a garuu nu wajjin mari'achuudhaaf waa'ee Hacaaluu inni siriyaa isaatii baay'ee beekaanii seenaa guddaas inni fileensaan waliin qabu. Kanaaf isaan har'a jireenya isaa biyya kanatti gaafa namni du'aan addunyaa kanarraa darbu let's celebrate them jedhamamti. Let's celebrate their life. Isa gaggaarii godhan, isa gaggaarii yaadattu. Because seenaan isaanii awwaalamee darbuun qabu. Himamuu qaba inni gaariin. Inni har'a hamaan isaanirra geessuun sana haguuguun qabuuf haasa'uu dhufne mee gara talileetti dabarseetanii hundi keenya immoo itti deebina. I don't know. Akkama jettaanis jechumaan qabu waa'ee Hacaaluu just takkaan normally nama baay'ee emotionalidha. Nama waan xinnootu waan nama hin beeknellee waan xinnootu na boossisa. Gaafa kana dhaga'ee anaan lalistuudha kan natti bilbilee bu'aa Hacaaluutu du'e gaafa shenaan jettu no takkaama ta'uu hin danda'u jedha. Dhugaanaan jettu takkaama ta'uu hin danda'u. Amma Facebook irra be'ee iddoo meeqa amma san ilaala ta'uu hin jedha. Amma saqee immoo OMN keessaa iddoo meeqa ilaalee amma of amansiisuun dadhabe bo'uus nan dadhabe man goggoge bakka because I don't want to take it. It cannot be real. Takkaama ta'uu hin danda'u why akkamitti ta'a. It's just I don't even know. Amma mata akkuma jettaanis amma ammatti dhugaa manatti fakkaachaa hin jiru fudhachuus hin dandeenya. I don't know. It's so sad. It's just torbanuma darbee teenyee interview isaa OMN irra dhaggeeffachaa turre amma gidduu kanatti. It's just unbelievable. I don't know what to say. Akkuma jettee anis qaamaan arguu fi shaansii argatin ture gaafa inni Oromiyaa kiyyaa konsertii akkuma leensaa fi caaliinii yeroo isaan they were part of it. Biyya kanatti 2013 biyya kanatti affeeramee ture yommuu sana argeenii ol barree maalin jedha. It's very baay'ee gaarii nama sabboonaa
kan inni haasa'u yeroo hunda waa'ee saba isaati. He was just an amazing person. Ani yeroo baay'ee kan hin jedhus namni special person, namni waan jireenya isaa already like he was so young and waan inni haasaansa hojiinsa even like his lyrics sirbisa it was just out of this world. Namni akkasii yeroo baay'ee jedhaan nama yeroo hunda namni akkasii I don't know na sodaachisa namni akkasii he was just too special. Lubbuun isaa yeroo baay'ee namni akkasii lubbuun isaa biyya lafaa irratti hin dheerattu because he already lived everything. Kan waanuma bira ga'amuu danda'amu waanuma hunduma bira ga'e waan darbee natti fakkaata already nama meelaaligaa amma kam ta'aa jira biyyi lafaa ijoollee xixinnoo naafin Minnesota mataan isa lafa keessa jiru ijoolleen guyyaa afuriif amma ala bulaa jiru. Oromoo sentarii keessa bulanii ani guyyaa lama amma dhaqee amma argeera ijoolleen maraachaa jirti ijoollee riyaangiin nama meeqatu waa'ee isaatiin oromummaa keenyallee akka nu barru nu godhe jedhanii faa haasa'u akka ofitti boonnu nu godhe jedhanii haasa'u baay'ee si dhiba amma katamaa keessa even highway cufamee amma Minnesota right now highway imagine highway cufamee achi keessa hiriira nagaa ba'aa jiru ijoolleen iyyachaa jiru baay'ee namatti dhaga'ama. I don't know. It's painful. Baay'ee nama gaddisiisa. Mee leensaa maaltu sitti dhaga'ame? Leensaa waa'ee Caaluu irratti argii leensaa haasoftee booddee Caaliyatis achumaan itti fufiiti waan tokko jedhu. Galatoomaa hojii haasana irratti waa'ee keessaniiti. Dhugaa dubbatti gaddaan akkasii walitti dhufnee jedhee yaadne yeroo ta'udha. Waan ta'uu qabne ta'e baay'ee mataa koo onnatti ta'e naanii dhugaa dubbatti ani amma gara sooshaal miidiyaa kanatti gadaan jiru yeroo akka carraa ta'e daganamaan sagalee xinnoo ishee leensuu sagalee itti jedhi haasa'e. Ana akka carraa ta'ee dheengaddaa sooshaal miidiyaa kana fayyadamaan jiru bilbilaan kan hin ajiru. Bilbilaan obboleettiin koo biyya isaan boo'anaa bilbilchi wayyoo dhumne ani dhugaa yaanne Hacaaluu du'e gaafa dhumnaan jechuudha. Amanuu man dandeenye. Akkuma jedhee waanuma jechaa nama dhabsiisa maal godhuga wanti ta'e ta'eera. Kanaaf Hacaaluun amma miti kan Hacaaluu beeku akka carraa ta'ee gaafan biyya kana dhufuu fedhu lamman keenya carraa argamee baasii Ameerikaa kan yeroo jalqabaattis lamman keenya ijaan wal argine achitti kan wal argine lamanis baay'een gammadee akka ijaan argine hin beeku sirba isaanii nagahu innis baay'ee gammadee wal argine walitti kolfannee beekin qabannee adda baanee baasne. Ergasii immoo akkuma carraa ta'ee biyya kana Caaluu taataanii Oromiyaa fi gaafa qopheessine akkasumas wajjiniin hojjenne. Akkuma jedhu asitti gaafa dhufee waan baay'ee wajjiniin haasofnaanaaf sarara darbinees waan personal relationship waan dhimma maatii wal qabate yeroo baay'ee walitti haasofnaanaaf baay'ee na gorsate. Irratti yeroo baay'ee walii wajjin dubbanna. Keessi walii wajjin hojjenne akkuma Oromoo hundumaatti immoo sirba isaatiin hundumni keenya sirba isaa deemnaa sirbisaa lafan bu'u lafeerra bu'aa malee jechuudha. Carraa argadhees immoo intarviyuu gooneen dhugaa dubbachuuf yeroo hundumaa gaafa inni haasa'u haasaan isaallee akka mammaaksaatti kan inni haasa'u yeroo baay'ee yeroo haasaallee dubbatu wanti inni haasa'u wanti hundumtuu qaba.
Na haasaan isaallee sirba isaallee dhiisaa fi haasaan isaallee baay'ee namatti tola. Hacaaluun nama salphaan fi Hacaaluun dhugaa namni baay'een sirbituu jechuu danda'a garuu inni beekaa Hacaaluudha. Kanaaf hamma deebina Hacaaluutti dabarsa waan baay'ee qabnaa waan haasa'uu dandeenyu waa'ee Hacaaluu yeroo amatti namoota isaatiin Hacaaluutti dabarsa. Oromoonni dhuguma one of the icon kan inni luuzii godhe nama Hacaaluu namni tokko du'eeyyuu nama baay'ee fudhateeti kan inni du'e dhugaa dubbachuu fi Hacaaluuni nama kompeerii godhamuudha nama gurguddaa hiiroo Oromoo wajjin nama kompeerii ta'uudha. Yeroo Hacaaluu for the first time miitii godhee yeroo isaanii biyya kana sponsora goonee finnee Oromoo Tiyyaa Kaansartii 2013dha. Akkuma miitii gooneen nama kanaan dura waggaa meeqaaf ol beenu ta'ee nutti argame. Yeroo airportiin simanneen baay'ee Hacaaluun he's a fake miti. Dhuguma siin jedha. Si jaallataa jaalalli namaaf qabu just unbelievable. Yoo sittaasoo onnee isaarraa sittaasaa. Waa'ee Oromoo yoon sittimu afaan bantee dhaggeeffatte beektaa. Waa'ee saba keenyaadha waggaa. Hacaaluu miitii gochuu koo baay'ee I'm very blessed. Dhugaa dubbachuu. Carraa argadhee wajjin haasa'uu koof baay'ee gammada. Hacaaluun feekii miti nama jaalalli namaaf qabu jaalalli Oromoodha. It's just wantumaa saalmee hin dhumneedha. Kanaaf Hacaaluu luuzii gochuu keenya baay'ee gaddeen jira. Inni manni yoo caqqaba intarneetii irraa obboleessa koo tekstiin godhee Hacaaluun shaatii ta'ee edama internetii irraa naan jedhee tekstiin godhee naan waatin jedhu qaamonni manne freezing godhee taayipii gochuun dadhabe internet feesbuukii galee shuurii gochuuf gaafa achi godhu namni hundumtu poostii godheera bakka freezing godhee lafa hojiin ture baay'ee ammas kan jedhan gadhame onnee keenyatti irraa fudhatame malee waanuma nama gaddisiisu ture dhugaa dubbachuuf. Yoon as turellee dhugaa sunitti muuf yoon as ture gara dhuma biyya kanaaf fixanii gaafa sanaatiin next in Chicago ture siyaatirii ta'e hin beeku gaafa isaan deemanii eddiinni gara kaansartii isaanii fixanii diisitti ganii olii bilbilee achi gaamaa inni deebi'een galaan dhagaa dhugumaa kun hin jedhe gaa dhuguma asumatti hafa seen ture deebi'een galaa jechaa jirta maalizaachuu hin jedheen kaanaan jedhe nan galee caadhasii maaliin hojjedhaa jedhe dhuguma si jedhe biyyatti galee saba koo wajjin du'a malee naan jedhe this is exact his word asxaa waan tokko hin godhe biyyuma kootti hin galaa jedhe nan dhiise bakka dhugaa konvinsii gochuu sin barbaanne calluma dhee okay deema dhiisee ilaa innaanii dhuguma galee biyyatti galee kunoo gaar nu wajjin jiru Hacaaluun garumoo wanta Oromoof wanta inni godhee amma yoomitti wanta dubbatamuudha. Yoo mangistiini amma kana du'a isaa kana duukaa bu'ee akka warra kaanii dhiisuun wanta hin danda'amu akka amma warra jeneraal waanii fa'aa kun isaa warra du'anii amma ammaatti hin baramne miti. Kana caalu garuu wanta dhiifamu miti. Oromoon lafan teessisu dhuguma sin jedha amma eenyu akka ajjeesetti baramutti mangistiin wanta boqonnaa Oromoon kennuuf natti fakkaatu. They are very obligated more than any other death. Dhuguma sin jedha kanaafi yeroo gabaabaa guddaatti wanti kun as beektu mul'achuu isarra jira. Oromoon gadi hin taa'u kanaachi. Akkaataa itti dhagee haasa'uu barbaadanii hojii marree fixeenitu silkii meseejii argadhe. So obboleettii kooraan argadhe
Hacaaluutu Hacaaluun du'eera kan jedhamuutu Facebook irraa mucaan tokko taa'ee haasa'a. No, that's not true. Waan ta'uu hin danda'u jedhe. Isa booddee dhaqee Facebook irra gaafa ilaalu hundumtuu laxxafee jira. Isuma iyyan iyye. Gaafa iyyuu ijoollee 3 Iraan qabaa Soolanfaan hundumtuu maal taatedhaan sirbituu beekamaa Oromoo ajjeesanii jedheen. Eenyu kan godhe I don't know jedha bakka nan gaafatinaa nan iyyaa isa booddee no jedheen abbaa manaa kootti bilbilee no calm down maybe fake dhanaan jedhe. Isa dhugumaa Facebook irra jira hundumaa OMN laxxafee jira everywhere media irra jiran jedheen. Taragaagee oh my god no haadha kootti bilbile haadha kootti gaafa bilbilu already biyyaa dawwalaniitti manii biyyi baay'ee sodaachisee jiratte kaazaniin keenya boo'aa ittiin ta'e isa booddee nan boo'eega maaliin godhari nan boo'a isa taliileetti bilbileen hime taliileen amanu ittee bakka akkeestiin waan namni bakka hin jiramini waan ati hin beekin tokko fidee sitti darbatee akkeesti bakka kan hin fudhadhe. Maaliifii anna koo shaagdii ta'e. Kan shaagdii ta'e gaafa interview isaa irratti wanti inni sodaateetu hojiirra oole. Kan shaagdii na godhee yeroo baay'ee miidiyaan dumaan ilaalan. Miidiyaa namni jibbus nan ilaala. Argii inni miidiyaa argee interview ni godhee raawwatee miidiyaa gubbaa irratti itti duulamaa ture. Akka ajjeefamutti itti duulamaa ture. Mootummaatti istreetii himaa turan. Nutti agarsiisi. Ati dhuguma yoo Itoophiyaa jaallatti jedhani. That's what they did. But he doesn't deserve that. Inni Itoophiyaa guutummaatiif malee namni immoo yaadaan adda ta'uu danda'a. Garuu du'u ittiin faradamu. Yep, that's right. Anis mee isinitti hima tokkoffaa mucaan Hacaaluun ollaa maatii abbaa kooti. I think maybe share godhe isinitti himeera. Ganama sana text naa godhe. Kan hedduu nama gaddisiisu was 7:13. Ilaaleeni nan deebiseedhe. Dhiisee hundi keenya mana hojjetaa irraa miti. Somma naaf hojjedhu bulaan ala taa'aa jira. So telefoonni koos akkasuma jiraanna. Telefoona gaafan banu mucaa amboo tokkotu ani inamanu jedhe gurraacha godhe. Wanni isaa Facebook isaa right away jechuudha achi. Ani immoo yeroo sanan deebiseef. Deebiseeni achi oggasuma namni jala isaa meeseejii wanni gochuu jalqabe jechuudha. Maaltu ta'e soo jedhu tokko haceen maal ta'e? I think inuman cabbiin ta'e. Boddee telefoona koo fuudheen bilbiluuf hin jalqabe. Telefoonuma Hacaaluu irratti jechuudha. Dan fiigee beetanii bulaatti akkattiin himeeyyuu hin beeku. Booda right away namaaf gaafan text godhu deebisanii naa bilbilanii hospitaala geeraa hospitaala jiraa. Angaamma soba like hospitaala gee miila faa rukutamee hawwitta miti yookaan bakkuma wayiitti rukutamee ama fayyee ba'eera oduu akkasii malee takka danga ci booddee I don't know telefoonuma iyyuu kaasu taluunu baay'ee naa bilbilaa turte booddee misti koolee arge. Ni kaan naa bilbila anis even erga du'eera jedhamee booddeeyyuu nama soba naan jedhuun barbaadaan ture. Kuma Hacaaluun nama baay'ee jaallata. Kuma caaliin jedheetti beekteenis ammuma gaafuma si argu akka nama dursi beekutti keerii namaa godha baay'ee. Nan yaadadha gaafa isin waamtanii dhuftanii
intala ajjamaa achi jirteedhanitti himanii naa bilbile. Already gaafa sirba isaa jalqabaa immoo hundi keessanuu yaadannoo qabdu ta'a. Sirba isaan jaalladhu. Oromummaa isheetiin jaalle kan jedhu sun. This like hunda keenyaaf miti. Yeroo hundumaan hin dhaggeeffachaa ture na mucaa sana ijaan iyyuu arguu, Hacaaluu arguu. Kan biraa akkuma isin beektanii jalqaba shoon akkasiyyuu ta'een beeku. Shoon isin bara sana gootan suni that was the first and the last natti fakkaate. Namni akkasitti yaa'ee san booddee immoo waan inni goggochaa ture inni namuma addaati like he's so gifted nu jalaagaa kichuttii kutanii garuu seenaa isaa himuu mannurra jira naasiin naan jettee ani gaafa boo jalqabnu ala baane hundi keenya iyyuu akka ijoolleen nan argine edaashen hiriyoota ishee wajjin chaatii qabdi achirratti arganii dhuftee Hacaaluu, is that true? Hacaaluu died? Ijoolleen keenya illee beeku jechuudha beekte. Then she starts crying. Then I show her the text. Of qabachuu dadhaban lamaan. So, nu jala hattuun nu jala hatte. Nama abbaa ijoollee, abbaa manaa, gaarii, ilmoo gaarii. Lammii gaarii kan Oromoota akkaan qoqqoodne gaafa Hacaaluu argitu Oromummaa argita miti garee kanan argitu I hope legacy isaa akkasumatti bara baraan jiraata Hacaaluu baay'ee waaqayyo immoo nuuf haa kennu garuu immoo namni kana isa godhe ba'uu qabaan jedha akkuma Caalii kana eenyuyyuu dhiisuu hin qabu we have to know uummanni Oromoo deserve godha beekuu kan yoo akkas ta'e borummoo kan dhabnu akkamti beekna ree saardi miti just how dhugaamatti could imagine ofii keenya ani egaa haadha qaanan haadha manaansaa reefuu mucaa ji'a meeqaa nama maatii abbaa manaasee ijoolleedhaan baay'ee is very young baay'ee umuriin nama baay'ee youngidha ijoollee 3 itti dhiisee biyya lafaa kanarraa darbuunsaa inniyyuu dhukkubaa tokko I hope sabi Oromoo bukkee dhaabbannaa hundumti keenya jedheen abdadha wanti yaadadhu keessaa yoo hin yaadattu ta'e gaafa Jawaar interview goone anatu maalifi Aljazeera irratti Oromoo first ta'e akkamitti jette jedhee waa isaa gaafa inni Jawaariin gaafadhu beektaa yaadattu yoo ta'e beektaa naan jedhe makiinaa keessaatuun oofaa deemuutti jiru sirba Hacaaluu tokko sannii maaltu I forgot it eenyutu du'e eenyutu jiraata isa jedhu sirba isaa gaafanni isa dhaggeeffachaa onnee koo guutuu bakka itti qopheen deeme jedhe inni nafiniinsaa sirba sana dhaggeeffachaa sababan deemee fi gaafa ni na gaafate Oromoo first jedhe sirbisaa amma kana ana sirba natti fakkaatu isa dhugaa sirbisaa faarfannaa natti fakkaata maaliifi waan baay'ee keessaa qaba waan namaaf ta'u kan waa'ee bareedina biyyaa waa'ee rakkina biyyaa waa'ee roorroo saba isaatii ituu haasa'u darbe biyya lafaa kanarraa isatus nama gaddisiisa an baay'een gadde why he doesn't deserve that leensaa fi annee isa biyya deemanii turan tokko sarratti haasofnaa duramee gaafa caalii fi leensaanii asitti show tokko agarsiistanii walii wajjin gootanii turtanii waa'ee isaarratti I remember dhaqeen ture nama baay'ee dhufee nama baay'ee gammadee baay'ee namatti tola ture isarratti xinnoo isee haasa'uu dandeessu as Minisootaatti isa gootan. Yes, go ahead.
Gaafa Minnesota irratti dhufee jalqaba akkuma isinitti biyyatti minnoo showaa entertainmentii fi anis yeroo sana wajjiniin seenee baasi. Sagaafa seenee akka carraa ta'ee biyyaan an argatee yeroo sana argachuu hin dandeenye. Lammataa irratti erga dhufee gara almost waggaa tokko booddee natti fakkaata. Erga seemmasni isaanii baasee jechuudha. So carraa sana argatanii hin kennameef jechuudha viizaanii. Minnoo showaa entertainment showaatu fidee. Showaan fideenii pilaanii isaanii kan ture biyya hundumaa irratti. Baay'ee nagaan tu'etta. Sagaleen kee baay'ee loo. So minnoo showaa entertainmentii fideenii. So minnoo showaa entertainmentii gaafa inni fideenii pilaanii isaanii kan ture Noorz Ameerikaa irratti akka isaan isa qofa hin ta'in warra akka Jaamboo Juuseefaa, Abdul Shallaqaafaa, Nugusu Sanbaatfaa baay'ee godhaanii isteetarra naanna'anii akka isaanii hojjetanii ture. Innis immoo akka carraa isaanii carraan sun ta'ee showaa wajjin haasofnee Minisootaa irratti qopheessuuf isaanii wajjin agriimantii kan argannee naannoo caalii suuraa iddoo biyyi isaanii walii wajjin finneen jechuudha gara Minisootaa. Akkuma sila jettee aannan akkuma jettanii Oromiyaa siyyaan kun yeroo jalqabaa kan koonsartiin Oromoo akkas bareede kan inni dhiyaate baay'ee waan nama boonsu ture. Nu qofatu hin ta'ini Hacaaluun baay'ee baay'ee itti gammadan dhugaa. Wanti achirratti nuyi qopheessine sun waan baay'ee bareedaa ture. Baay'ee namatti tolatu. Jechuudha konsartii sana irratti baay'ee gammadan hedduu gammadan beektaa konsartiin kuni takkaa wanta akkasii ta'ee hin beeku ture. Baay'ee irratti gammadame. Mee achirraa kilippii xinnoo ishee itti agarsiisa. Mee kilippiin gaafa sana gaafa viidiyoo ammayyuu kan hin gadhiifameetu jira beektaa viidiyoon sun callumannee keenyee jirra. Mee kilippii xinnoo itti agarsiisnee isinitti deebiname. Haacaaluu, 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 Haacaaluu. Brass band. Galatoma. Inuman tikse malekulato achufe badalo ninga abisu Inuman rafe maleya lami tokkuma dabu namara afisu Allayan allayuma maltu allaya nuru fajede alagana laguma maltu alaga adam firajede koborta ormina batu yo abano fi batate male rorrodina radufte Rorrodina radufte maltu nama dowa abba dowa tamale malo 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 halala loli jenna ke sagadibu ute yalagasa halala ninum lolte ke sagadibu unanum sitolte Lagasa ya ilmala mi fabdatani gantung kufisani jarana malo 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 Biya orma adakun naman dibu galun naman ibang Biya ofi yaga di sa garbo adun naman arbu jaran
Caamsaa dhuftammoo birraa ayaasa wileenkoo saayya noborii caamsaa sinnufnuu birra caamsaa sinnufnuu birraa kinnufnu kaloo nutti bitanii kaloo nutti bitanii furdannaan albeedhaan nu fixanii maaloo 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 jabbiloota koo jabbiloota koo ya jabbiloota odaa jalaa kan nama nyaatu bobaa jiran jabbiloota koo ya jabbiloota odaa jalaa kan nama nyaatu nu keessa jira of eeggadhaa of eeggadhaa of eeggadhaa of Masanggamala pambatu talba faca fakatati tokko du'e tokko taa'u wal gaggala fakatati Kana fakkaata gaa. Waan hedduu dudubatti nu deebistanii kan biraa immoo leensaa show. Yeroo jalqabaaf isaaniin interview goote miti leensaa show irratti. Moo isaan miti yoon hin dogoggorre. Maal faa yaadatta? Waa'ee Hacaaluu gaafa sana maal yeroo jalqabaaf gaa interview isaan goote arfanu keessaa mee Hacaaluun akkam ture? Dhuguma itti yaadne sagantaalee taasisuu gaafa jalqabne facarraasee isaanirraa jalqabne waan baay'ee gaarii. Isuma dhugumaa dubbachuuf hunduma isaanii keessaa hundi isaanii baay'ee na jajjabeessanii garuu waan dhufu Hacaaluu waan hin irraanfanne keessaa yoo viidiyoocha illee deebisanii yoo ilaaltanii baay'ee jajjabina naa laate yeroo sana dubartii Oromoo taatee beekamoo waggaa tokkollee biyya Ameerikaa kana dhufe sana jalqabuun kee yaaduun kee waan baay'ee namatti toludha jabaadhu jedhee baay'ee jajjabina naa laate gara maadamii bifanii waan baay'ee na taasisu baay'ee sitti tola mooraalii hindileessii kennu dhugaa wanti jajjabeessudha jajjabina wanti kennu dhuguma Hacaaluurraa maaliif nama goota akkasitti hojjesaaf waan jajjabina namaa kennu ta'a ta'eefi haasaan isaa keessatti illee wanti jajjabeessudha kan inni itti gochuu so kana irraanfadhu yeroo hundumaa. Anis waan tokko kan inni irraanfannu jettee Hacaaluu keessaa amma kun gaaddii kaansertiin ta'ee dhumee I think biyya deemanii antee beeku achi jiru ta'een beeku yeroo sana bilbileetanii jaalala addaa aceen namaaf qabudha qabu wanti kan waa'ee horii miti he never about money dhuguma sin jedha Hacaaluu waa'ee horii miti kan inni hundaa performing namaaf godhee nama wajjin jaalalaan waa'ee ta'udha kan inni barbaadu hundumaa bilbileetanii fi akkamii sibiluun noga fayyaa keetiin akkuma inni dubbisee xinnoo maasofnee achi booda akkamii biyya kanatti addanatti sibiluun barbaadaa hin jedhee bilbileef. Innaa caaletti. An dhugaa yoo bilbilte bakka kottu mee bizniina godhii waa'ee mee dhiisi waa'ee kaansertii dhiisii naan jedhi no. Mee biyyuu Minisootaa dhufee olii hojjummaa teenya hin haasofnu Oromoo baay'eetu jira Minisootaa. Waa'ee kaansertii mee nan dhufumaan barbaadaa dhufeenuma Oromoo wajjin ol ga'aa son barbaadaa taa'eenuma son barbaada Oromoo wajjin biyya Minisootaa wajjin nan qaanee dhugaa beektaa
Kan rakkinni jumaadotuma innuu I think kaansartii adda biraa Yuuroopiitti argatanii deemanii garuu pilaanii irratti gochaa turre akkuma inni callume dheedhuu fi addana Oromoo wajjin ol argee taphachuu barbaadee ture garuu dandanii deemanii ergasii dandanii gara Yuurooppii deemanii achumarraa hafee jechuudha. Nama dhiba jaalalli Oromoof qabu dhuguma baay'ee it's a big lesson for all Oromos. Waa'ee tokkummaa Oromoo baay'ee haasaa naqa baay'ee irra deddeebi'e. Kuni barumsuma gaarii nu ta'uu qaba. Baay'ee. Isaanuu yaadatama. I think Oromoon waan isaaf godhuu qabu tokkummaa isaa jabeessuudha. Torban darbees waan inni haasa'aa ture yoo argitanii Oromoon haa tokkomu, Oromoon haa tokkomu, Oromoon haa tokkomu, Oromoon wal nyaachuu haa dhaabu, Oromoon walitti duuluu haa dhaabu ture miti ergaansaa. Yoo amaanaa guddaan Oromoon Hacaaluudhaaf godhu sanuma ta'uu qaba jedheen amana. Nama jajjabeessaanii gaafa leensuun jettu yaadadha. Baay'ee si jajjabeessa akka keessatti Oromoon kun bakka gaarii ga'ee arguu barbaadan. Isuma naani hojjedhu kan baay'eema itti gammada. Gaafan deeme egaa makinaan kireeffadhee tureen isiniin jedhee miti. Booddee dhagee hin gadde. Gaafa deebitee dhuftuu nu hiyyeessan taanu kireeffattu. Anatu sii qopheessaa. Akkasumaan jedhaa ture dheengadda. Ofimmoo waa gochuu nama gargaaruu kana lammata xiiqii qabdi. Namni gaafa tuqamu hiriyaasaa dhiisii Oromoo dhiisii hin jaallatu. Baay'ee sana argita gootummaa jagnummaa jechaan ibsuu hin dandeenye tokko. Gaafa sanas biyya geenyee guyyaa lammaffaa keenya ture miti leensu. An bobbaatti iyyuu hin baane nu arguu dhufe. Yeroo hin qabnu jennaan. Yerooma gabaabaa qabnu sana keessatti garuu carraa'uma sanayyuu biyyuma deemee argee taasa'e wanni irraa argita waanuma gaafa sanas waan yeroo dabarsinee sana gidduutti waanuma Oromoo haasa'aa ture. Si dhibu. Lammata immoo baay'ee qoosaa beektu. Bakka inni jirutti kolfa malee gaddi hin jiru. Jechi inni jedhu jecha maanguddoo nama guddaa biyya addunyaa kanarratti waggaa 100 jiraate sitti fakkaata. He is expert waan hundaatti toopikii hunda fidi Hacaaluun afaan si qabsiisa. Gaa. Nama gaddisiisa. Leensumatti hin deebisaa. Waan jechuu barbaadu tokko kan baay'ee na gaddisiise gaafa interview sanni ta'ee ture OMN irratti sanni jedhe konkolaataallee sanni konkolaataa bitachuu gaafa inni bitate xinnoo isheellee namni akka amattiin eessaa fide horii fayyadanii gaggaafachaa turan tokko isarratti kan biraan immoo kan na gaddisiisanii namni kuni Oromoodhaaf it's our Michael Jackson or Jay-Z, whatever, call it, all those famous people biyya kana keessaa gaajila. Mee isaanii wajjin compare gochuu dhiisneyyuu namni kuni nama sagalee isaatiin jecha sirba isaa keessa jiru sanaan giddarumsa baay'ee kan nama fideedha. Namni kun actually I heard manni inni keessa jiraatu youth townhouse waan akkasiiti miti. Reeffatee jira. Isaan jedhan baay'een gaddeessa baqa'anii. Inni actually waan akkasitti ta'e mana viillaatu iyyuu isaaf ta'a. He's supposed to be a millionaire. He deserves more than that, you know? Kanaaf yeroo baay'ee manni akkasitti nama keenya hin jaallanna artistoota keenya waan baay'eef yeroo nuuf wareegaman karaa adda addaa namni qawwee duwwaadhaan kan lolu karaa adda addaa lolta miti. Baay'ee isaaniin amma ammaatti artistooti keenya akkasittiin jiraachuu isaanii baay'ee mangadden baay'een gaddi kan jedhamu. Asiin namni walakkaa isaanii beekameyyuu walakkaa dhiisiti ruubii isaanii beekamaan jechuun jireenya kamii jiraata.
So kana hopefully in the future waan kun dhugaan jedha geddaramu qaba namni keenya especially like nama icon jechaa jirran that's our hero. He's supposed to live a better life. Amma yoo kan saa dadhabne yoo at least amma family inside they deserve to live a better life. Asirratti gabaabsuu qabna garuu taliilee waan kaasteef anileen kaasuun barbaanne. Gaafa sana yoo argite gaaffii irratti mana qabdaa akka waan amma waan yoo waa qabaatte akka waan mootummaarraa fudhattee wayi. Inni amma he's our Michael Jackson jette miti. Mana qabaachuu qaba. Makinaan maalinni? Garuu akka waan cubbuu akka waan inni itti qaaneffatu. Even media irra ba'ee nama akka Hacaaluu beekamaan kun he's our rock. Akkasii gaafachuun iyyuu nuuf salphina. Gaaf miti beekaa. Maqaa isa sababa adda addaatiin bade qulqulleeffachuu dhufee gaafa sana. Lakkiin qabu kana jedhee nu himaa ture. Garuu isaan silaa guddachuun waa qabaatanii arguun Oromoof ulfina beeki. Ani artistoota keenya baay'een beekaa gaafa biyya tures jireenyi isaanii inni fundura bahee amma warrumti as jiran ammallee bara sana achitti jireenyi isaan jiraatan hedduu si gaddisiisa. Oromoo keessatti immoo dhugaa dubbanna yoo ta'e qawween waan fideen qabu. Artistoota Oromootu uummata Oromoo kakkaasee waan sana caala fidan. Duris har'as garuu immoo kan waan takka hin qabne hiyyeessa gaafa dhukkubsatan illee hospitaala deemuu hin dandeenye. Amma nuun dhukkubsatee dhamaa hin kadhatamaaf miti haaloo daawwee nama dhiyoo kana. Hundumti isaanii silaa isaan ofirraa iyyuu qabaatanii irraa hafuu qaba ture beeki. Waan kana kaastee baay'ee nama gaddisiisa garuu gara fuula duraatti beekumsa nuufaati. Isarratti haasa'uun barbaada anis ifama na godhileessa. Anis isarratti waan hin gadde xinnoo haasa'uu barbaada kanaan duras taliilee taasiseera. Ilaa waan tokko jira saba keenya saba Oromoo. Tokkoffaa wal dura dhaabbachuun itti hafee baay'ee namatti tola. Maaliifi namni tokko gaafa waan gaarii godhu gaarummaa isaatiin gammadaafi. Namni tokko gaafa waan tokko mikiinaa barbaade awoofu. Please duran dhaabbatinaa quba walitti hin qabinaa abaluu sii kenne haa kennamuuf kaa argee waliin kennine eenyuuf kennina qaame gaafa teessanii yaaddanii bara jireenya keenya guutummaa abaluu mikiinaa bitate abaluu mana bitate jettanii quba walitti qabu. Okay, namni keenya mana bitachuu dhiisee nama keenya sodaatii fi isa inni kaan bitataare. So what is about us? Nuyi biyya Itoophiyaa keessatti nama sooromuu nurran turre, nuyi biyya Itoophiyaa keessatti beekamuu nurran turre, gaafa faarfattuun wangeelaatii fi sirbitootii biyya keenya keessa wanti isaan godhanii saba keenyaaf waan guddaadha. Garuu kan gaditti jiraatan jireenya intaane jiraatan isaan. Maal nuyi amma aadoonoo akka nuyi itti barru. Biyya Ameerikaa keessatti biyya lafaarratti sirbituun tokko namni mataasaarra ka'ata birrii mileenii meeqarratti argata. Namni keenya garuu deedoon waan tokko hin argatanii garuu taappeellaan itti kennamee fi ashamaa qaqna hundumti keenya. Garuu gaafa inni akkas du'ee darbu hundumti regreetii goona ta'a waa isaarratti. Kanaaf irraa barachuu qabna hin jedhan karaa kooti waan akkasiirraa barachuu nurra jira. Leensaatti. Dhugaadha yaada kan ergi taasisaniinis waan xiqqoo keessatti barbaada. Ani gaafa inni OMN irratti ba'een interview kenne baay'een natti dhaga'ame. Ganama ture bilbilarraan dhaggeeffachaa ture. Gaafuma Hacaaluun maqaasaa Oromoon Hacaaluutti balleesseera. Gaafuma maqaasaa qulqulleeffachuu dhufuun qaamee dhugaatanitti bu'u. Baay'een gadde. Oromoon Hacaaluudhaaf waan goone, Hacaaluun garuu Oromoodhaaf waan baay'ee dhugaa dubbachudha. Na baay'ee natti dhaga'ame gaafa inni Hacaaluun asitti ba'ee makiinaa birrii mileenii meeqa fudhatte
Ani immoo waan jedhu akka carraa fi sirrii kana beekan waan inni birrii keessatti hojii kana jalqabe waan hundumaa akka carraa ta'e nan dhaga'ee waa'ee isaa kanaan dura akka inni itti argate baankii Oromiyaa irraa jechuudha. Gaafa inni kana qulqulleeffachuu dhufu baay'een gadde dhugumaan siniin jedha. Kanumaan durallee Hacaaluun gantuu ta'e gaafa jedhanii utuma gantuu ta'e illee Hacaaluu keessinaa ta'uu nurra waan meeqa keessa darbe anaaf aannan carraa argannee aannan biyya deemee ture yeroo lammanuu carraa argatee argeeraan qaamaan iskeenyaa tokkee inni beeka ture anaaf aannan beena waan inni hundatti waan inni sodaachaa ture akkuma ta'e irra ga'e garuu kunoo yeroon kan na gaddisiise makiinaa bitatteessa mana bitatte maal ta'a yoo mana bitatte yoo maal ta'a yoo mana argatte laafisuun kan abbaa taatiif maal ta'a yoo kenname maal ta'a Hacaaluu yoo makiinaa gaarii yoo artistoota kan biraas yoo oofan maal ta'a. Kan baay'ee na gaddisiisu yeroo baay'ee Oromoo numatu gadi qaba. Dhugaan ni jira. Nama mana ga'u gaafa miidiyaa irra kennee waan Oromoo gantuu gaafa jedhanii torbanii kan ga'e kan du'e dhugaan fiiliingii isaa yaada isaa kan namichi kun Oromootti gad jedhee isa baay'ee na gaddisiisaa ture du'ataa. Keessa isatu baay'ee garaanaa inni waan meeqa ta'e Oromoodhaaf lapheesaa sodaachaa deema yeroo hundumaa ofirra ilaalaa deema garuu onnee isaa onnee miti dhugaa onneen Hacaaluu nama beektanii darbaduu waan akka ta'e onnee akka Hacaaluu arginu waan tokko kanaaf umarratti maaliin jechuu barbaada amma wanti darbeera Hacaaluun kana booddee bo'uus hin qabnu kana booddee inni hiiroodha akka taati du'uun illee carraa yoo argatamedha akka Hacaaluutti guyyaa tokko gadi jedhee mormataa gadi qabiin du'uun illee isaaf illee carraa nu barbaada. Kanaaf namooti keenya Oromoon maal gochuu qabna amma lagasiisaa kanatti fufsiisuuf maatii isaatiif ijoollee sadii dhiisee deemu mana kiraayii keessa jira. Idaatu irra jiru ijoollee kanaaf maal ta'u maqaa isaatti maal ta'u innee irratti mari'atamuu qaba wanti tokko ta'uu qaba maatii isaanii kanaaf ani kanuman jedha baay'ee galatoomaa. Yaa dhugaadha wanti dubbiin Hacaaluu haasaameen dhumu wanta baay'eetu jira garuu anis dhumarratti kan jechuu barbaadu dhugaadha lafannitti amma lafannitti awwaalchisaa faamiliin ati amboo'ichaa jiru qeerroon immoo Finfinneetti ta'uu achaa jiru. Kanas ta'e sanas ta'e garuu yoo faamiliin ambootti awwaalamuunis garuu Finfinneetti gamu memoraaliin isaallee at least achitti waanuma tokko ta'uu isarra jira. Tokko kana wishin koo. Lammaffaa immoo I hope artistoota amma yeroo kanaa tribute way qopheessaaf jira nama songii way irra barreessanii ol duukaa ol ga'anii jedhamti tribute isaaf kan ta'e irratti hojjechaa jiru inni abdadha. Dhugaadha. Yoo wanta kana yaada isaanii keessa hin jiru ta'e akka isaanii yaadi kun isaan keessa galee irratti hojjetanii isaanii encourage gochuu barbaada. Yaa nama gaaffiin kun hunduma keessaniif yoo jechuun yoo deebisuu barbaadde amma kanarraa maal baranna amma ajjecha yookaan du'a Hacaaluu kanarraa maal baranna fuula duratti akkamittiin artistoota keenya ilaaluun nurra jira akkamittiin jajjabeessuun nurra jira jettanii yaaddu anni. Anaan qabatte? Anni. Jiru beekta. Artistoota keenya mee isa guddaa dhiisnu mee gaafa sirbuma isaaniiyyuu sirnaan yuutuubii irratti sheerii goonaafi isa kaan dhiisime yeroo hunda iyyatu miti isaanuma mee jajjabeessu hamileetti horuu ijoolleen ol guddattu baay'eetu jirti. Kan biraa akka Hacaaluun interview isaa irratti jedhe artistiin kan hundaati. Kan Oromoo hundaati. Oromoo yeroo jettu Oromoodha. Oromoo ganda kanaa, Oromoo amantii kanaa, Oromoo
siyaasa kanaa miti. Akka sanatti aykanii goonee osoo laalle. Tarii namni balleessuu danda'a beeki. Garuu dhagaatti guru yoo yaada koo malee yoo namni sun yaada addaa qabaate hawaasa keessaa sabaaste maqaa akkuma lalistuun jette taappellaa jette waan akkasii irratti wanni goone isaaniin gadi qabuu osoo hin ta'in haa jajjabeessinu kun haa barrume haa caalurra kana barra amma namni I'm sure namni baay'ee regret waan godhe natti fakkaata. Yoo namni kanattiin jechaa ture beekna nama baay'eetu jedhaan ture. Waan ammaan anaaf leensu waan inni nutti mee qabaas irratti hin dubbannu. Mee garuu kun barumsa hundaaf nuuf haa ta'u. Barumsa hundaaf nuuf haa ta'u. Oromoo amma yoomitti isaanis tokkummaa jechaa nutti himaa. Nus immoo akkasitti bu'aa jiraan. Mee nama keenya haa jajjabeessinu. Nama keenya wal jajjabeessuma haa barru. That's all. Qolaadhaan ilmaan abbaa tokko haadha tokkodha. Kanaaf Hacaaluun nuuf wareegame. Wareega namaa immoo kabajaasaa bara baraan akkuma jechaa turre maatii isaa sappoort gochuun miimooriyaaliin isaas tokko Finfinneetti jiraachuu qaba. Seenaan isaa immoo barreeffamuu qaba. Hacaaluun beekii ijoollummaadhaan waggaa 16tti qabsoo hidhamee waggaa 5 mana hidhaa ture. Achi ba'ee mana barumsaa deemee fixatee sirbatti gale. Osoo sirbatti hin galinillee mucaan kun waan hedduu keessa darbee daa'imummaadha. Abbaa ijoollee waan inni hin hojjete yeroo isaa gabaabaa waggaa 34 miti amma. Namni waggaa 60 waggaa 70 jiraateen hojjete. Kanaaf seenaan isaa barreeffamee dhalootatti darbuu qaba. I hope beektonni keenya kana godhu jedheen yaada. Leensaa waa jechuu barbaadda? Gaaffii keessatti sadarkaan uummata asxoota keenya jajjabeessuu dandeenye keessatti. Sagalee kee ol qabii dhagaanii. Aaneen poointii bareedaa kaastee YouTube waan salphaa YouTube irratti dhaqaa ilaalaa sirba YouTube sana sheerii godhaa. Oromoon kan baay'ee gaddisiisu yeroo baay'ee Oromoon keenya walii gammaduu jaalladhu. Dhugaama walitti hima. Dhugaa walitti ta'e dhuguma isiniin jedha. Walii gammaduu baruu qabna. Yeroo leensaa waa argattu naa gammaduu isinirra jira. Yoo narra waan tokko argadhe, yoo narra beekamtu ta'e, yoo arra an maallaqa guddaa qabaadhe eenyuun hin gargaara? Obboloota koo. Obboloota koo sun eenyu Oromoota hiriyoota koo. Koominitiin akkasiin wal gargaara. Walii gammaduu irraa jalqabuu qabna akka Oromoo tokko. Kanaaf yeroo namni sirba tokko baasu kiliikii godhaa ilaalaa it's okay waan birrii nuun gaafatu akkas godhu. Oromoon gara miliyoonii 40 waan guddaa gochuu dandeenya. Kanaaf isaarratti sappoortii wal gochuu danda'uun irra jira. Amma artistoota keenya meeqatu jira? Kan rakkatanii akka aannan artistoota keenya gurguddaa biyyatti baay'ee nama gaddisiisa. Artistoota keenya miilaan deemuuf lafa bulan hin qaban. Isarratti akkamittiin hojjechuu dandeenya? Akkamittiin gargaarraa jedhamu irratti hojjechuu qabna. Kun immoo kan ta'uu danda'u akkuma isiniin jedha. Walii gammaduu danda'uu qabna Oromoon jalqaba. Walirratti duuluu mannaa walii gammaduu nurra jira. Dhugaa. Namni kana barate deeman yaada du'a Hacaaluurra kanallee fudhanneetu irraa barannee yaada gaarii fakkaata. Fayyaa ta'ii anis gaafan gara kootiin kan jechuu barbaadu isatti jette dhugumaa jettee yeroo baay'ee namni keenya waliin gammadu yeroo namni tokko ol ka'u akkamittiyyuu gadi qabee gad deebisuuf yaala. Baay'ee nama gaddisiisa kun hafuu qaba fuuldurattis waan adda addaa tokko immoo gaama namnis yoo waama tokko dogoggora tokko godheyyuu nama akkas jaallattu durma waaqa irratti baattee jirtu tokkichumaan fuutee boollan gashitu no namni baay'ee in ariifata namni keenya yeroo hundaa waan hundumaatti ariifanna. So we need to calm down waan hundumaa
itti yaadnee gochuun gaariidha. Kanaaf yeroo baay'ee waan ariifannuuf waan gaarii of harkaa balleessinee isa booddee immoo gaabbinee boonyaa erga darbee diinni keenyas kana beeka. Kanaaf yeroo hundaa beeku akka isaan akka itti attaakii nu godhan. So Oromoon, our life is like out there, you know, walii osuus hin beeknu, ossaatti ol gorsuus hin beeku namni keenya ala ba'eetu ol saaxila waan hundumaaf. Innis baay'ee nama gaddisiisa hafuu qaba. Hamma danda'amutti ol jajjabeessuu, artistoota keenya baay'ee jajjabeessuun nurra jira. Sappoortii gochuun nurra jira. Isaan nuuf jedhanii jireenya isaanii dabarsanii kennu. Kun akka Haacaaluu kana amma inni Oromoof jedhee du'e. Diinni kana ajjeeseef Oromoo boossisuuf jedhee tilaa kun amma argaa jirra. Oromoon maraachaa jira. Isaan beeku lafa dhufanii ni tuqan beeku. Kanaafiyyuu baay'ee of eeggachuun nu barbaachisaa, of baruun nu barbaachisaa. We have to be awake jedhan. Yaa hundumti keessanii waan isin jettan hundumaatti walii galaa. Oromoo tokkummaa keenya nu barbaachisaa. Waan hundumaatiin adda ta'a. Amantiitiinis adda ta'a. Kan asirratti haasa'uu barbaadu yeroo hundaa Oromoonii waan isin baruu qabdanii an lalistuunii kiristaana. Yoon barbaade garuu yaada koo yoon geeddaradhe islaama ta'uu nan danda'a, waaqeffataa ta'uu nan danda'a. Garuu Oromummaa koo ittiin hin aladhe, ittiin jiraanne namni nu keessaa fudhatu hin jiru. So kanaafi amantiinis haa ta'u, warri gandaa wal qooddanii tokko ta'aa kan iddoo hundumaatti du'uutti turtan Oromummaa keessaniif malee amantii keessaniif ilaalcha keessaniif miti. Sababa Oromoo taataniif. Kanaaf Haacaaluun kan inni du'e Oromummaa isaa dhiiga Oromummaa isaatu ajjeesisee sababa saba isaatiif falmatuuf. So kanaaf taa'aa itti yaadaa ilaalaa hundumti keenya teenyee haa ilaallu. Wal saaxiluu kana wal arrabsuun kun kan nu fudhatee hunduma keenya boollatti nu geessa. Wal bira dhaabbadhaa. Yoo gadda walii qabaatan keessaa walitti haasa'a. Kanaaf sabii Oromoo kan miidhamutti turuu fi saba biyya keessaa sabi hundumtuu afaan Oromoo fa danda'a. Gaafa isin akkas baatanii haasoftanii afaan biraatti hiikanii namni gaafa waan tokko antaleetti waan tokko immoo isa tokkotti gaafa immoo waan biraatti geeddarame saba walitti buusisa. So nu immoo kana keessatti saaxilamuun nurra hin jiru. Namni keenyas du'uun irra hin jiru. Itti yaaduun nurra jira. Maaliifi wal malee waan tokko hin qabnu isa baraa wal malee waan tokko hin qabnu adaraan isinitti himadhaa. Please. Afrikaa keessa immoo jirra. Yoo namni tokko nama ajjeesee firdiitti dhiyaataa yoo jettani inni anaaf gowwummaadha kun. Haacaaluu kan ajjeesee firdiitti dhiyaataa jennee barbaanna miti. I don't think so never happen because it's not true democracy. Biyya keenya keessa kan nuyi irratti dhaabbachuun irra jiru Haacaaluun du'eera achirratti akka dhaabbatuuf falmachuun irra jira. Tokko taanee Oromoon tokko ta'ee isa Haacaaluu irra ga'e akka nama biraarra hin geenye Oromoo biraarra akka hin geenye isarratti hojjechuun irra jira saba Oromoo. Please wal bira dhaabbadhaa. Ergaan qabu kanuma. Waan itti dabalta yoo jiraate? I think fitneen ragaa kana caalaa waan jennu hin jiru. Waaqayyoo maatii isaatiif haadha manaasaa, abbaasaa, obbolaasaa, harmeesaa, harmee ilmoo koo jettee bo'aa jirtu. Haadha mana abbaa manaa koo jettee bo'aa jirtu. Isaaniin waaqayyoo haa jajjabeessuudha. Uummata Oromoofis jajjabina haa kennu jecha. Haqni isaa hin badu. Namni kana godhee baramuu qaba. Ammas irra deebi'een jedha. Abbaa fedhee haa ta'u baramuu qaba. Maatiinis uummanni Oromoos uummanni kan biraas kan ija jaallatu. Haacaaluun kan Oromoo qofa miti. Artistii hundaati. Hundumtuu
haqa kana baruu qaba. We deserve. Kanaaf jajjabiinumaan hundaaf hin hawwaamatu Oromoo hundaaf maatii isaatiif maqaa OVUtiin kana dabarsuun barbaada. Isinis waan jettanii jiraate sagantaa keenya kanumaan goolabna. Kanuma I think kanuma raawwatame baay'ee naatti fakkaata. Rest in peace, rest in power in naga. We love you. Okay, God. Galatoomaa maalleen jettanii maatii isaati haadhamummaa isaati firoottan isaati warra antinaa isaati akkasumas Oromoo hundumaatti miidhame jajjabeenya galatoomaa. Okay, dumti keessanii galatoomaa asirratti umarratti waan jechuu barbaadu. We have to create Oromo Guutummaan Foundationii maqaa Hacaaluutiin dhaabuutu nurra jira. Maatii isaa bukkee dhaabbachuu nurra jira. Ijoollee 3 kan inni qabu maatii qabaa. Maatii isaa sana bira qabeenya keenyaan bukkee dhaabbachuun akka jiru maqaa kootiin maqaa OVUtiin isin gaafadha. Isarratti hojjechuu nurra jira. Wal bukkee dhaabbachuu nurra jira. Sagantaa kana akkasitti qopheessinee waa isaarratti haasofne ammaaf raawwanneerra sagantaa biraa wajjin amma wal arginutti kan akkasnaa wajjin jiru waa'ee Hacaaluu irratti haasa'aa ture aannee Taliila Leensaaf Caaliidha. Isinis galatoomaa nagaan. Thank you. Hundi keessan galatoomaa. Thank you. Oromo's